Yoon kennaadha moo fudhataadha? Waaqayyoon isa kennu ka. Isa kennu miti? Eh. Okay. Isa kennu erga ta'e eenyuun kadhatare inni yoo silaa kennaadha. Eh? Innoo silaa yoo kennaadha eenyuun kadhatare? Yaan galatoo. Namni fooniin gaafa jiru foon kanaan ammoo waaqan jettu egiddi foon ammoo barsiisummaadhaaf yookiin foon kun ammoo asirratti dhiifama namatu isaa rasiif. Isaa rasiif. Taap godha jamaa yoo sagaleen kee jiraate tuttuqaa yeroo takka. Aywa. Naaf vera nan deebi'a jedhe ayya duulaa wajjin haasawaa agarsiisti. Duulaa jirtaa? Jira Abdi. Akkam nagaa keetii? Naguma akkamati? Nagaa alhamdulillah jabaatta akkam? Jabaanna akkamati naguma? Nagaa baga jiraatte waan jedhe ani waan duulaan waan obboleessi keenya naaf feeraan jedhu dhageessee kaate. Ay sana dhaga'ee ka'eeraani garuu dura gaaffii manarraa waan hin qabuuf gaaffii manaa naa deebistanii darbinu jalqaba kana irratti haasaa turre. Manatu gaaffii qabaa miiree kun gaaffii manaati. Lakki kanan irratti haasaa ture waliin jalqabnee kan hin xumuriin jirru jechuudha yoo fedha keessan ta'e gaafficha naa deebistanii gara kanatti nan darbaani gaaffii isinirraa waan hin qabuuf an deebi'e ammas. San nama wajjin dhaqxee wajjin xumuruu kee wayyuure? Lakki maal isinoo tokkuma mini maal sawanti isa saajin jalqabdee sanatti dabarsaa jirta waan ta'eef rakkoon qabu. Bakka akkas taanaan ati isa wajjin jalqabde dhiisii anis isa wajjin jalqabe nan dhiisa haarawa si gaafadha. Maal rakkoo maalii qaba? Sana xumurreen deebinu? Dhiisi inni waan karaadhaa eegalame eegaluu natti hin tolu dhugaa dubbachuu fi ani lafuma eegaluu fedhaayyuu hunda'umaan akkanumatti haasofnaan ifatti lafaa kaafne. Hunda'u waan karaadhaa eegalamu dasi. Ayyee baay'ee gaafatsanoo gaaffii sin gaafadhuudhe? Ishi gaafadhu ayyee tole gaafadhu. Tole haa ta'u ani gaaffiin koo yeroo baay'ee dhugaadhuma waanuma ani quraanarraa hubachuu barbaaduudha garuu yeroo baay'ee obbolootaa wajjin wal hubachuurra amtile jenna. Ani quraanarraa hubachuu kanan barbaade maal ture fakkeenyaaf amma quraanni jecha Allaati haa ta'u Allaan quraana keessatti hundumaa akka danda'u manni musliimaa hundiyyuu hin amanaa. Danda'a ta'uun Allaha hojiidhaan quraana keessatti garuu mul'ateera kan jedhu amma dubbisetti arguun dadhabee akkam isin natti agarsiistu akkam? Waan akkanaa lammata irra deebitee hin dubbatin namni sitti kolfaa waan akkanaa irra deebitee hin dubbatin ishee. Ayyee rakkoon qabu namni haa kolfu maal? Aywa waan akkanaa hin gaafatin illee namni wallahi wallaalaadhaan gadarbaadha siin jedha. Allahan bar ergamaa miti nabiyyii wahii miti wanni akkas jedhamee gaafatamu waan no akkas miti abdi yoo dandeenya yoo deebisuu dandeenya ta'e deebisuu dandeenyu kanaa jedha malee. Na dhaggeeffadhu. Gaafina tamma gaafatte Nabi Muhammad waa hojjetaniiru. Isaan dinqii wahii hojjetaniiru jedhamee waan gaafatamu gaafataa jirta malee Allah waa hojjeteera amma anama waaqayyo abbaan waa hojjeteera jedhee otoon si gaafadde amma namni natti hin kolfu waaqayyo abbaan takkaa waa dalagee jira. Lakki sitti kolfu sittan agarsiisaan akka bakkatti waaqayyo hojjete sittan agarsiisa macaafa qulqulluurraa sitti agarsiisa. Yeroo takka gaafuma akkanaa gaafii madaalan kaafne akkanaa kana hin gaafatin ishii yoo wallaalaa taate macaafa qulqulluurraa waaqayyo bakka natti hojjete Abdi bakkatti waaqayyo hojjette natti agarsiisi hojjette macaafa qulqulluurraa sittan agarsiisaan namoota inni wajjin hojjette sittan agarsiisaan ani immoo quraanarraa Allahan danda'a ta'uu isaa maaliin beeknaa kan jedhu isin gaafadhe maal kanatti maa qaanfattu isin? Ayyee waan salphinaati dhufadhu amma maayikii qabadhu wallaalaa aakhira ta'uu kennu agarsiifte ta'an garuu ragaa si agarsiifte. Maaliif itti qaanfattu deebisaa kanaa?
wallahi kun macarrashaa zero ta'udha. Amma cufadhu amma. Lakki abdii asiniisu abdii kanaan nama goyoomsitanii. Iwwacin callisi amma. Danda'a ta'uu isaa ragaa sii baasa callisi dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Takka namni gaafii akka kanaa hin gaafatullee. Wallaala macarrashaa ta'uu keeti malee. Anatu wallaalummaa makorraan gaafadhaan adeemsaa beekumsa keessanirraa. Cufadhu ayyee cufadhu baabakii. Mana cuccufattaniin badinaa kaa. Cufadhu gurbaa iwwacini. Ayyee na cufadhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيه نبي ويزيدو. إيش؟ بسم الله لما فا لكم صديق لما رتي أكسرة. ربين وان هند الرتي دندا أجل. وانو ما هند الرتي دندا أجل. وانو ما هند الرتي دندا أجل. بسم الله لما فا لكم صديق لما قبات أكسر. كنافو الله وان هند الرتي دندا. ما لوجته. إنسان فتوتكم أسي ما لوجته تكبي قافتسا. ربي بر. Waan hundarratti danda'aadha yoo siin jedhin fudhattaa abdii. Danda'aadha jedha kun ani rabbiidha waan hundarratti danda'aadha siinan jedhaanis akkasuma siin jedhan fudhattaa. Ati moo? Ani Allahaadha rabbiidha waan hundarratti danda'aadha siin jedha ragaa biraan hin jiru taanaan kanaadha taanaan hin fudhatta yoo ta'e ati naanis hin fudhatta jechuudha rabbiidhatti. Kan garaatti udaan baattee amma dhaqxee agduu akkamittiin waan hunda danda'aadha jettare. Garaa kee isa immoo maalitti beektaree ragaa fiddu taanaan? Laki ati bar garaa kee udaantu jira bar maal ta'e gurbaan ragaan fiddu taanaan isa maalitti beektaa laakeen jedhe jiraachuu danda'a asasoo ati bar waan biraa dhiisiiti bakka amma teessu kanarraa ka'uu hin dandeessu bar waan biraa danda'uu dhiisiiti bakka amma teessu kana hin dandeessu bar ka'uu hin dandeessu annan danda'a ani har'aa kaasee allaa keetii rabbii keetii na waaqeffadhu egaa har'aa kaasee sittan himaan la allaa kaasiitii ani allaa keedhaa rabbii keedhaa anatu samiif dachii uume na waaqeffadhu. Kana malee ragaan qabdu mini? Okay, yeroo takka. Okay. Ati waan waaqayyoo keessanii tokkoffaa irratti qaama saalaa keessaa waan dhalateef funyaan isaa keessaa waan harrii ba'uuf akkasumallee namnillee waan itti taphatteefi namni qabdee fanniftee garaftee waan itti taphatteefi waaqni hundi akkasitti fakkaachuu danda'a. Maaliif jennaan sibiratti waaqa wanni jedhamu daangaallee hin qabu. Kabajallee hin qabu. Sibiratti waaqni kabaja hin qabu. Daangaallee hin qabu. Nyaatee dhuga rafee muga waan ta'eef. Sibiratti daangaa hin qabu waan ta'eef sitti fakkaachuu danda'a. Amma mee rabbi mana sinitti haa ta'u. Rabbi sinitti haa ta'u. Namni mataa qabu waaqayyo maal hojjete jedhee nama gaafataame. Waaqayyo Nabi Muhammadiin otoo gaafate isaa dhugaadha. Nabi Muhammad maal hojjetanii? Waan akkamii dalaganii? Raajii dalagan moo hin dalagan? Gaaffii sirriidha yoo akkas jedhe. Allah maal godhee namaan jechuun haasaadha amma kun wallaaluma macarashaa miti amma kun.